Ibsa Basim hiikamu hoggantota siyaasaa Oromoo geggeessitoota kaafaa ofiim lamma burri bilxiginaa geggeessaa jirum lafa gadi dhiisee qilleensarraan uummata nagaarratti boombii darbachuu qofaatti daangeffamee jira. Lola jaamutti fe'amanii akka fudhataman odeeffachuusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa muddee 30 baaseen himee jira. Akka ibsi koomishinichaa kun jedhutti jiraattota gandaa ajjeechaan kun itti raawwatamee dabalatee miseensota maatii miidhamtootaa fi hojjettoota bulchiinsa aanaa Fantaallee kan ta'an warreen raawwatamuu yakkichaa ijaan arganii fi keessa beekanirraa odeeffannoon walitti qabame. Namoota 39 humna poolisiitiin qabaman keessaa hiikamu hoggantota siyaasaa Oromoo geggeessitoota kaafaa ofiim gaazexeessitoota OMN ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baasee hidhamtoota siyaasaa lakkoofsa muraasa ta'an gadi lakkisuu qofaan biyyattii gara araaraatti geessuun akka hin danda'amne yaadachiiseera ibsi kun oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. hiikamu hoggantota siyaasaa Oromoo geggeessitoota kaafaa ofiim gaazexeessitoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baasee hiikamu hoggantota siyaasaa Oromoo geggeessitoota kaafaa ofiim gaazexeessitoota OMN ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baasee namoota hiikamaniif ergaa baga baatanii kan dabarse ajajni olaanaan ABO kumaatamni ammallee hidhaa jiraachuun hedduun hidharraa baafamanii ajjeefamaa jiraachuufi namoonni itti fufiinsan qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu ibseera. warri lubbuun hafan mana hidhaa dhiphaa keessa bahuuf carraa argatan haqa uummata keenya mana hidhaa keessatti dararamaa ajjeefamaa fi ammallee mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiranii addunyaaf saaxiluuf hiree guddaa akka qaban ibseera. yakkoonni murnaa aangorra jiru lammiilee nagaarratti raawwataman itti fufanii bakka jiranitti hidhamtoota siyaasaa lakkoofsan muraasa ta'an gadi lakkisuu qofaan biyyattii gara araaraatti geessuun akka hin danda'amne kan yaadachiisu ibsi kun sirni haqaa uummataatti qoosuun farra nagaa tahuu mirkaneessee jira jedhama. bulchiinsi Abiyyi Ahmad mootummaa PPT'n beekamtii yookaan leejitimaasii horuuf lola amma deemaa jirum kan injifate of fakkeessu humnoota falmaa hidhannoo geggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuu fi hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee faarfamuuf dhamaa jiraachuus yaadachiise ibsi kun badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraateem deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiyyi Ahmad mo'atan shakkiin hin turre. Abiyyi sana sodaatee artista Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe jedham ibsi ajajni olaanaan ABO baasee hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjeechaan artista Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. yakkinni itti aanuu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyaalessaa kophaa ofii dorgomanii kophaa ofii filannoo injifanne jedhanii labsachuun mootummaa ijaaruuf yaaluu isaaniiti. yakki sadaffaan immoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesifne seenuun dhabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitila hedduu dhaqqabsiisuu isaanii akka ta'e addeesseera. kanaaf qaamni yakka kana cufaa raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwanneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irratti lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuu akka ta'e ibsa kana keessatti jedhameera. Gaffiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabeem lola hamaa keessa seenamee wayitii jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaahee sadarkaa jiguurra gahee wayitii jiru keessatti ilaalchi siyaasaa biyyi uummataan tuffatame wayitii bakka dhabetti dippiloomaasiin biyyoota dhihaa waliin jirum gadi bu'ee gargaarsi biyyoota addunyaa bakka addaan citetti jiruu fi jireenya uummataa wayitii gadadoo keessa seenee jiru kanatti tarkaanfilee xixiqqoon dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uuraa furra jedhanii yaaduun gowwummaadha jedhama. ajajaan olaanaan ABO ibsa kana keessatti kisaaraa siyaasaa Itoophiyaa yoo tarreessu. lolli amma burri bilxiginaa geggeessaa jirum lafa gadi dhiisee qilleensarraan uummata nagaarratti boombii darbachuu qofaatti daangeffamee jira. lola bifa kanaa immoo dhuma irratti kan injifatu qaamuma deeggarsa uummataa qabu akka ta'e shakkiin hin jiru kan jedhu ibsi kun humnoota bilisummaa saba isaaniif hidhannoodhaan dirree irratti falmaa geggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuunis kan hin danda'amne ta'uu hima. bara teknooloojiin guddatee jiru kana keessatti hawaasa idil addunyaa sobanii bira dabruun hin danda'amu. kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuuf murteessan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uu yoomiyyuu qalbeeffachaa qabsoon kan itti fufu ta'uu dhaameera. hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jiraattanis qabsoo Oromoon haqaaf geggeessaa jiru daran tumsuun sagalee uummata bal'aa taatanii kanallee isiniif anjees bifa dandeessan maraan waardiyyaa haqaa akka taatan ajajaan olaanaan ABO waamicha godha jechuun ibsa kana goolabeera.
Obbo Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran Kennasaa Ayyaana Lammii Beenyaa Daawit Abdataa battee urgeessa fi kanneen manidhaatti hafan cufte tattamaan akka gadhiifaman qeerroowwan kutaalee Oromiyaa adda addaarraa yaada OMN'f kennan gaafachuutti fufanii jiru. Dabalataanis qeerroowwan Oromiyaa sadarkaa godinaa fi aanaatti kumaatamaan hidhamanii jiran hiikamuu akka qaban gaafatan. Inni biraa immoo ajjeechaan kutaalee Oromiyaatti wayitii amma bifa haaraan raawwatamaa jiru. Saamichi qabeenya fi duulli babal'ifannaa lafaa fi xaaliyyii Amaaratiin aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraarra jiran irratti geggeeffamaa jiru hatattamaan yoo hin dhaabbanne nageenya biyyattii keessatti bu'uukan dandeenyam yaada kennanii jiru. Qeerroowwan Shawaa Bahaanaa Fantaallee fi Boosat Wallagga Bahaanaa Giddaa Ayyaanaa Kiramuu Amuruu Guutoo Giddaa Eebantuu Agamsaa fi Haroolli immoo aanaalee saamichi lafaa fi xaaliyyii Amaaratiin irratti raawwatamaa jiran keessaa isaan muraasadha. Sadaasa 22 guyyaa keessaa tilmaamaan toora sa'aatii 6tti aanaa Fantaallee ganda xuuxitti naannoo Karraa jedhamu keessa hirmaattonni gadaa michillee namoota 39 ta'an humna poolisii Oromiyaatiin bakka naannoo jireenyaa isaaniitti qabamuun konkolaataa FCR jedhamutti fe'amanii akka fudhataman odeeffachuusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa muddee 30 baaseen himee jira. Akka ibsi koomishinichaa kun jedhutti jiraattoota gandaa ajjeechaan kun itti raawwatamee dabalatee miseensota maatii miidhamtootaa fi hojjettoota bulchiinsa aanaa Fantaallee kan ta'an warreen raawwatamuu yakkichaa ijaan arganii fi keessa beekanirraa odeeffannoon walitti qabame. Namoota 39 humna poolisiitiin qabaman keessaa abbaa gadaa Kadiir Hawaas dabalatee namoota 14 bosona Basaqaa dhagaa aanolee bakka jedhamutti geessuun guyyaa keessa tilmaamaan toora sa'aatii 6tti rasaasatti roobsuun akka ajjeesan mirkaneeffachuu ibsi koomishinichaa ni addeessa. Ajjeechaan suukanneessaan kun erga raawwatameen booda qaamoleen nageenyaa mootummaa bakka san turan akka uummanni reefka hin kaasne dhorganii waan turaniif reefki namoota ajjeefamanii dirree irratti salphifamee bineensaan nyaatamee jira ibsa kun. Namoota 23 hafan ammoo gara magaalaa Mojatti geessuun kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa keessatti hidhanii reebichaa fi gidiraa irraan ga'uu fi namoota hidhaman kana keessa namni Jiloo Buraayyuu jedhamu reebicha dandamachuu dadhabuun lubbuun dabruusaa koomishinichi ibsee jira. Hidhamtoota kanneen keessaa ammallee kanneen mana hidhaa sanitti dararamaa jiran jiraatanis koomishinichi isaan qunnamuuf yaaliin taasise akka hin milkooyne ibsee jira. Namoonni ajjeefamanii fi hidhaman kunneen gaggeessitoota tuuta gadaa michillee gadaa of harkaa qabu waan ta'aniif hawaasni karrayyuu hedduu jeeqamuu fi tasgabbii dhabuuf saaxilamuu isaanii koomishiniin mirga namoomaa ibsa isaa keessatti ibsee jira. Ayyoonni Oromoo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himatamanii turan hiikamuu hordofee uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jiru halkan dheengaddaa irraa kaasee gammachuu ibsataa turanii jiru. Haa ta'u malee iddoo hedduutti humnoonni tikaa mootummaa bilxiginnaa qeerroo gammachuuf bahan kana qabee hidhaa jira. Godina Arsii lixaa aanaanan sabootti halkan edaa hiikamuu hayyoota erga dhagaan booda qeerroon magaalaa Garanbamoo gammachuu ibsataa turan ganama kaleessaa humna tikaatiin butamanii hidhamanii jiru. Qeerroowwan hidhaman kunneenis tanaan dura ajjeecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii mana hidhaatti dararamaa erga turan booda kan hiikamanidha. Hanga ammaatti qeerroowwan maqaan isaanii raqqabe keessaa Adam Dilboo, Amaan Culuqqee, Waaqoo Qaabatoo, Amaan Dheekkoo, Laggasaa Shibbaa, Yaasin Suukaree, Kaffiyaaluu Damiyoo fi Nageessoo Badhaasoo kanneen jedhaman sababaa gammachuu qofa ibsataniif hidhamanii jiru. Qeerroowwan kunneen akka hidhamaniif kaabinoonni bilxiginnaa shira xaxaa akka turan odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Dabalataanis torbaan lama dura aanicha keessatti qeerroo Abdurroo Umar dabalate hojjettoota dhaabbata koonistiraakshanii Alamaayyoo katamaa keessa dalagan kan sabaan Tigiree ta'an 8 fi qeerroowwan Oromoo 2 dhalattoota Wallaggaa ta'an hidhata diinaa qabdu jedhamuun mana dhiphataa keessatti raarsaa jiraachuun ifoomee jira. Geenya garas jiru tasgabbaa kan taane himuun jiraattota jidduu kanneen OMN dubbisem namoonni nagaa humnoota tikaan butamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiru. Keessumattuu aanaa Jillee Dhummuugaa fi Daawwaa Caffaatti halkan dukkana daheeffachuun waraanni namoota nagaa okkaamsuu fi reebu sababii ta'eef hawaasni galgala gadi bahuuf sodaa jabaa qaba jedham jiraatan godinichaam Oromoota Walloo irratti haleellaa eenyummaa jiddu gala godhatee raawwatame kan jedhu namni kun poolisoonni addaa naannoo Amaaraa fi kan federaalaa waliin ta'uun uummata nagaa qe'ee isaanii irratti ajjeesuun sirna awwaalcha namoota ajjeefamaniitis akka hin geggeeffamne yaadachiise. Uummanni kun san hunda keessa tarkaanfatee ammas haareetti waraannitti bobbaafamuun nageenya isaanii goolaa jiram. Kanaaf Oromoonni kutaa Oromiyaa keessa jiraatan uummata Oromoo Wallootiif sagalee akka ta'an jechuun dhaameera.
Qabsaa fi sabboonaa jabaan Oromoo Dr. Baqqalee Anniisaa du'aan addunyaarraa boqotan. Dr. Baqqalee Anniisaa dhukkubbii tokko malee ammajjii 4/2022 mana isaaniitti tasuma lubbuun isaanii dabarte. Dabalata qabna. Qabsaa fi sabboonaa jabaan Oromoo Dr. Baqqalee Anniisaan du'aan addunyaarraa godaanan. Dr. Baqqalee Anniisaa abbaa isaanii obbo Habtamaaram yookaan abbaa irree Anniisaa fi haadha isaanii aadde Abbabech Injigurraa akka lakkoofsa Awurooppaa hagayya 16 bara 1967 godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii ganda Kurfoo guuteetti dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Caboo Wancii yookaan Daariyaanitti kan xumuran yoo ta'u sadarkaa lammaffaa immoo mana barnoota Harar Meedaa kan Bishooftuu jirutti xumuranii jiru. Bara 1986 scholarship ergatanii biyya Jarmanii erga deemanii booda barnoota isaanii digrii duraatii hanga PhD degree saayinsii eegumsa fayyaa beelladaa yookaan veterinariidhaan xumuranii jiru. Dr. Baqqalaan bara 1999 gara Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa erga dhufanii booda haga boqonnaa isaaniitti dhaabbilee adda addaa keessatti beekumsa isaaniitiin tajaajila qorannoo gaggeessaa turaniiru. Dr. Baqqalaan sabboonaa qabsoo Oromootiif jireenya isaanii guutuu gama adda addaatiin gumaachan ta'uu isaaniirraayyuu hawaasa kutaa Kaalifoorniyaa biratti maka fakkeenyatti kan ilaalamanii fi wayita lubbuun isaanii dabarte kanatti dura taa'aa hawaasaa ta'anii filatamanii turan. Qabsoo Oromootiifis waltajjii adda addaatti sagalee ta'anii mul'ataa turanii jiru. Dr. Baqqalee Anniisaa dhukkubbii tokko malee ammajjii 4/2022 mana isaaniitti tasuma kan boqotan yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kamisa dhufu ammajjii 13 bara 2022 akka raawwatu maatirraa barameera. Dr. Baqqalaan bultii jaarratanii kan jiran yoo ta'an ijoollee lama dubraa fi dhiiraa kan umriin isaanii waggaa 14 fi 12 qabu. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan keessa jiraatan rakkoo fi gidiraa keessummeessaa jiran keessatti hidhaa hiikamuu hayyoota fi hidhamtoota siyaasaa Oromoof gammachuu itti dhagame ibsatan. Guyyaa kaleessaa baqattoonni kunneen iddoo jiraachaa jiranitti walitti qabamuun miira gammachuutiin maqaa Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fi kanneen biroo yaamaa dhiichisaa oolaniin akka fi haala addessaa keessa jirru mara keessatti waa'ee hayyoota keenyaa kanneen mana hidhaa jiran takka daganneen beeynu kanneen jedhan lammiileen kunneen hayyoota keenya kanneen hafan qondaalota abaa'oo dabalatee kanneen shiraan hidhaman hundi akka bahaniif uummanni Oromoo qabsoo jalqabeetti fufuu qaba jedhan. Waggoota 30 oliif biyya handaara galaanaa Eertiraa kan bulchaa jiru pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin gaafii fi deebii TV Eertiraa irratti taasiseen waraanni Eertiraa kan gara Tigraay seenee Misaa'ela TPLF dhukaase hordofeeti jedhe. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waggaa darbee xumura baatii waxabajjii Tigraay keessaa bahuu isaa kan hin eegnee fi tasa waan ta'eedha jechuun dubbate. TPLF Eertiraa keessaa bakkeewwan 100 ol irratti xiyyeeffatee ture kan jedhe bulchaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqii haleellaa kana ofirraa qolachuuf lolatti seenne jedhe. Gaafii fi deebii kana irratti ka'umsa lolichaa ata'u garuu muka yaaddaati wayyo bakka ata'u bakka gamata kam fulus عامل 6000 6000 بريكم جاءتوني بريمي كتوب كما جاءتون جاء كما دي دمي ابرو مبوتا دا والله كما صدما توقبا 6000 كما جاء انت كنت ترى يجولين كنت قال والله يجرا ما في اخبار من ده ده اكبر حاجه خد اثنين ده اكبر حاجه ده 100 ده لما فلو لما فلا والله لما فلا هات كبير واحد ثاني كده نشوف انا اخذ اثنين لما توقبه مكاكينيا والله فدي كيتو دبلا توكو حركات مكانيا تم نموسي توكو كلامي تو من نمني ارجو مسكينا قدما توكو مو يريوني صاحبان واممني اشقابلو يتو مالي غمچو كيسن ابسچو كيسن بربادا باينا متلو والله بغرا بيسي باسي جوي وادا كان دورا مبارك ريديس وادا غلي جرا كان دورا ريدي هنگما ارغين كون وادا مبارك بوتيدا ولا توكو بيتو ابدو يولا لغرو نيتي توكونتي كاده لما غوني يتو هولا غودالا كما كون انجو مريمه كتوقاتي ኢትዮጵያ አከስሞ ኩማ ፍርተማል ኩማ ፍርተማል ኢትዮጵያ ገሩ መዳሉ ገሩ ማልጎታ ቢያ ሙካ ቢያ ጅሩኒ መነጃራኒ ጀለኒ ከናፊ ጀለከኛ ዲፈማ ሙካ ቢያ ጅሩኒ መነጃራን ጀለሜ ከና ጀናን gammachuu daangaan qabu kanaaf gammachuu keenya immoo ofuma keenya nyaannee dhiiqsuutu qofatu hin ta'in isa keessaa xiqqaa fudhannee gallee nyaanna isa keessaa guddaa immoo miskiinaaf
hidhamee utuu iji keessan arguu feestaalitti hidhamee mana geeffamee kabajaan miskiinni gadi ba'ee bakka irra dhaabatu miskiinni gadi ba'ee ishaaraan dhaabatee fudhatu miskiina mana geessine qophii ajaa'ibaa argitu hadha kuno gad barii rukuta salaamu alaikum wa alaikum assalaam baga gammadan jawaar ba'uun aamin baga wajjin gammad elaa kana nyaadhaa kami yutubiin keessa jedha arabichi eenyuun arabasa kana namicha yutubiin kee moo feesbuukiin kee feesbuukiin kun hoteelin kana فيسبوك بالوادي انت عايز فيسبوك بتاعي خلاص عربوني فيسبوكي كو اي ماشي خلاص عمل متابعه اكاد عربوني في فيسبوكي كي سم مالي جلا جرو خنا بوليون كينيا واداني باي هاتس كيسا باي قوماتا ديمي باي كانا كاكيتي كاني نما رفسي ساجرو ديمي باي اسكلا سنسيني والله لا نمباسين باي باي نمباسين असली बकाना में थी असली तुझे बर्बाद है वो انا برباد توكي انا اللي برباد كم توك صدا كيف مال برباد صدا ركا صدا ديمي صدا مالي ديمي دران otu isi of jala qabduuti miti kan baate abiyyiin arrabsuu turte kan baate ana arrabsuu turte waan hin viidiyoo hin qabne viidiyoo keeti jettee shoopii ofumaa keetiitti qaanfatte bara asli ta qoy asli baga dhufte sana ofumaa keetiitti qaanfatte an dalagaa kiyyaa miti waan akkasii irraan bilisa baatuudha baga si fidee dhufe mubaarak ani takkaasii naasa'een beeka arraba kee kana dura goguudhaaf jedhiiti natti mi kana asliitu walitti nu naqee sagalee sana bira jira kan mubaarak jechuudha bililleetti ergatee tokkee naa kadhadhu asliitu walitti nu naqaa jira malee an tokkee nan jaalladhaa jedhe asli rabbiif rasuulii jedhi qabrii bor itti galtuuf arraba kan kee kana goguu jedhiiti aniifati takkaa waliin haasofnee beekna walaa feesbuukii irra haa ta'u walaa keessaan haa ta'u waliin haasofnee beekna. Tokkee amma dubbii gaafii keellee sii deebisa. Dura gaafii kee sii deebisuun duratti kalee galgalee argite taate abbichuu kee galatoonfata ture harallee galatoonfata oolee ijoollee badhaadhinaa abdishaa aggaaroo haa. Akkana gootu barbaadaatiin ture obboleettii kiyyaa soddaatidha. Tokko furatti waggaa darbe kan wallolle saniif waa'ee viidiyoo sanirratti dhiifama naa godhiisan dhiifama naa goota. Okay, maaliif iyyuu ati akkas goote an waan hin keessaa hin qabne an nama akkasiitii miti an nama sagaagaltuu miti an nama hattuu miti nama baalagee miti nama kabajaa qabu dhalee na guddisee jira intala kabajaa ilma mana kabajaa keessaa baheedha an barkaan feesbuukii kanarratti bahee maraadhe sabni konkoo gizee hacuucamee jedhu ani kottaa abiyyiin deeggaraa anaa jedhu takkaa agartee jirta amma nasirra bahee iyyuu keessaa takkaa agarteetta abbaa feetan deeggaraa garuu abiyyiin hin xiqqeessinaa jechuu malee an kottaati jawaariin dhiisaati abiyyiin deeggaraa maarroo keessan dhiisaati abiyyiin deeggaraa namicha bututaa sana maanni maqaan isaa naan galu daawud jedhan sana isa dhiisaati kottaa abiyyiin deeggaraa takkaan jenne an abbaa feetan deeggaraa abbaa feetan jaaladhaa abbaa feetan kabajaa mirgati isinii kennamee jira garuu saba keessan hin xiqqeessinaa dhala saba namaa hin sarbina kana hankoo iyyuu malee an takkaa kottaa kana deeggaraa isinii hin jenne maalirratti maal jettee maqaa koo na balleessitee akka kan maqaan koo nan banne gaafa sanis isinumatu badee jira yeroo hunda narratti yaaltanii jirtanii fonqolcha narratti yaaddan illee na fonqolchuu hin dandeenye hanga dhaatti Ere tokkee murii fidde wallahi. Okay, amma dhiifama koo namni kun azala qaba anin kun osoo du'e ergite osoo ati amma dhiifama osoo waliin argin azala qabna osoo waliin argin yookiin yoo ande yookiin asduude osoo lubbuun jirru dhiifama naa gootu fi ati intala durbaati ani obboleettii qaba jaartii qaba haadha qaba. Atillee obboleettii kiyyaa intala durbaa akkasitti arrabsuu kiyyaafin dhiifama si gaafachuu barbaade dhugaadhaan si fonqolchullee dadhabee dhiifama naa godhii siin jedhe baramma si miidhe. Koigaa amma akkanan siin jedhu maaliif anoo siin tuqne si bichaa miti bar silleen komadhu maaliif kan hin komadhu ijoollee keenya ijoollee jimmaa maqaa jimmaadhaatti jimmaan osoo hin ta'ini kan abbaan bakka biraatii dhufe haati bakka biraatii dhufte jimmaan keessatti dhalatanii maqaa jimmaa xureessan jechuudha. Warri diina narratti bitee alagaa diina natti bitee diinaa na kennee hanga summiin na ajjeesisiisu hunda kan na gahe
nama biraa osoo hin taane maxxee jimmaan keessaati jechuudha. Warra jimmaan dhahalate jechuudha. Kanaafi anoos hin beeku takkaasi tuqeellee hin beeku wallahi jaartii keellee kabajuun ture gwaddeenyaa kooti wajjin hin gisee hunda maqaa jaartii keetii haasa'u turre jechuudha. Isin lafarraa kaatanii shurrubbiin lafaa ka'ee viidiyoo intala harsii tokko suuraa kiyya san huccuu wallaggaa uffadhee feesbuukiin kiyya hundi suuraa konkoo bichaa suuraa kooti ani suuraa gadhiifachuu hin sodaadhu jechuudha. Maaliif fuula kiyyas rabbiin bareechee na uumee jira akkasitti bareedduu kana jechuudha. Kanaaf foggattuu miti an jechuudha. Takkittiin narraa buqqee hin beeku na dhukkubee gurraacha hin beeku xirsiin kan koo kan akkasii kana jechuudha. Hidhiin kun asiin ga'u jechuudha. Kunooti ilaala. Argitanii? Argite? Haadha jaalalaati barate. Kanaaf ani nama jibbaallee hin beeku nama hamachuullee hin beeku waan an dubbadhu ifatti baheetan dubbadhaa jechuudha. Asii awwal marraa eenyuun na jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee jimmaa keessaa qeerroo guumaa otuma abiyyii deeggaru jechuudha. Suuraa koo liiviirraa kutee intalli kun abbaan harsiidha haati harsiidha abbaan jimmaadha jedhe. Harsiin goota. Harsiin leenca. Nama isin na arrabsitanu kana na xaqeessitanu kana harsiin nama guddaa jechuudha. Kofaleen keessaa bishaanii fi gabatee miilatti riqatanuu fi fooxaatti naa goggogsan nama fudhatanii naa dhufanidha jechuudha. Siree isaaniirra na kaayyatanii jechuudha. Isiniif anima. Gandaan illee takka nama arrabsee hin beeku jechuudha isiniif anima. Beektuu wayitii barate dhugaa rabbii sitti wallaala nama waan qabachuu wallaala. Atu haati koo harsii taate illee ittiin gammada malee ittiin gaddu jechuudha. Maaliif harsiin Oromoodha goota meeqatu biyya isaatii jedhee dhumatee jira jechuudha. Tokko jedha kunis wallaaluma keessaa kan ka'e jechuudha. Jaafiyyee otuma abiyyii deeggaru suuraa kiyya liiviirraa kutee intala kana bakka argitanitti ajjeesaa jedhe. Mee maaliin godhee jira kunis ijoollee jimmaati. Lama jedha. Haddanan dubbadda tamrii sanyii abiyyii tamrii abbaatamaa otuma abiyyii deeggartu suuraa korraa kuttee kun amma jimmatti dhalattee naan jette. Kan diinaaf na kenne kan du'aaf na kenne maxxee jimmaan keessaati malee harsiidhaaf argee miti. Dhugaa jirtuun dubbadhaan. Ijoollee jimmaa keessaa immoo kan na jaallatan kan na deeggaramu ijoollee irra guddoon Abduuse irratti baradhe. Animmootu Abduuse si arrabsu argee si baradhe. Ummaan maaminaamin jedhee gurbattii Abduuse jedheen buujalaamee as jirtu takka bira. Galatoomi jedhu jechuun imaamaa jechuun idmee tsaggaa nama. Jara sabiyyii ol godhan jarri anaan dullattii jedhanu bari gaafa haati. Qoy jarri anaan dullattii jedhanu kuni bar gaafa haati koo na deessu gari dugda isiidhaa mudhii qabanii ta'a jaruma dulloota malee anaa miti. Dullattii ta'us illee karaarraan dabne an akka jaraa karaarraan dadabsuudha jedhaniitu waliin arrabsan jechuudha. Fonqolcha kana hunda nama beeka taatanii ana takkittii san daaboo mucaa namni tokkittii kanatti jechuudha ana takkittii kanatti nama takkittiidha bar. Nama meeqaatamaa akkuma juuntaan abbichuu dadhabdetti si dadhabne bar waggaa meeqa siin taaggal. Amanam na kapdaga utale yeron bite